Yeroo kee kennaafi deemta jira. Umriin kees dabalaa deema. Bakka wanti hundi amma maakii wanti shayii nagarra hin jiru. Laayiviinis maalis sooshaal miidiyaanis jinjanaanis nama dhibba jana wana maakii. Garuu rispoondii kan goote kan hundaaf rispoondiin goote jedhee yaadu. Gaafa namni baay'een sitti barreessu anuma ofumarraa kaaseen dubbadha makii yookiin si fakkeenya godhachuu otoo hin taane gaafa namni baay'een sitti barreesse jedhu kan keessaa filatu dhabda yedduu kanatti rakkatta yoo dhuma tokko murteessitee keessaa filattee bultiitti seentayyuu taragaaggaata malee yedduu kanatti rakkatta beekta isa kam wayyaa alatti isa kana haasofsiiftee kan sanarra immoo haasaa bareedaa haasa'u dhufa beekta kan immoo haasaa sana babbareedaa haasa'u kan yaada si jijjiirsisu kanaaf Batalai namni masiin kun rakkata murteessuudhaaf murteessee bultiitti seenuuf anuma kanaan hin fuutuu kaayiroo keessaa si qofittiitti hin fuune maallaan jedhu an filannoo keessan jiraan gayoona isa kamuu wayyaa alan kana haasofsiisee ka'e kana dhufu kanaaf makii kana akka goone akka makka gochuu qabnu waliin haasofnaaf shirkeessaan uummanni natti kakachuu jira waan ta'eef lubbuu kun barbaada keessaan sii fixa waan ta'eef. Dooktar kiyya dubbiin maal seete beektaa? Yeroo ammaa shamarran dhiira haasaa danda'uun dhiira kofalsiisuu danda'u qofa miti kan jarri barbaadan. Dhugaa bultiinaa ta'a. Gurba namichi kun namitti haasaa isaa wajjin jireenyi isaa dhugaadha. Waliin hojjennee guddachuu dandeenya. Jijjiiramuu dandeenya. Booriftaan heeruma sana keessa seenee ana qofaa wajjin jiraachuu hin danda'a. Isa jedhu madaala guddaa qabu bare. Durii dhiirri arraba danda'u arraba haasa'ee amansiisuu danda'u shamarran kana furachuu danda'a. Yeroo ammaa garuu shamarran mataan jiraas maartiidha baay'ee. Riyaalitii barbaadu, dhugaa barbaadu. Kanaaf jennaan wanta guddaan immoo batalee dubartoonni sooshaal miidiyaa irra jirtan yeroo keessan carraa keessan itti fayyadamuu qabdu. Maaliif jennaan wanti hundiyyuu hin darba. Amma dhiirri anamma almost juunii tokko waggaa 40 seena. Waggaa 50 fuuchuun hin danda'a. Of course dubartiinis hin dandeessi. Garuu shamarran waggaa amma 35 ga'anutti bultiitu horatanii chaansii guddaa qaba bare. Ijoollee godhatanii, maatii godhatanii baay'ee barbaachisaadha. Anamma yaaddoo guddaa keessa jira yeroo ammaa dooktar dhugaan siin jedha. Maaliif jennaan amma almost waggaa 40 seeneera. Hin beekamu kana booda dhukkubni kan dhufu, kana booda rakkinnis kan dhufu, kana booda wanti hundiyyuu kan jirtu bare. Arra kan si wajjin rakkina kee gadadoo kee maal kee kan hin barre boru waggaa 50 geesse miliyoona meeqa qabaatte illee yooma waa taate birri keetiif dhufti malee hin ta'u wantichi. Arra gin si wajjin kan jiraattu boriftaanis ol kubsatte si wajjin jiraatte jechuudha. Yooma rakkatte si wajjin rakkina sana keessa. Mansuur jaarsaaf xaa'oo irraa waa nyaatutu jedhanu sana. Jaarsaaf xaa'oo irraa waa nyaatudhuma yoo dhufu malee erga 50 darbite 60. Jaalalaaf dhufti jedhee yaadu dhugaa dubbate. Kanaaf atillee maal gochuu qabda otoo dhayite 40 50 kana hin gahin jabaadhuuti waanuma akka babbareeddu xoxobbo. Shamarran ati fuuchuu qabdu Mansuur siima dhaggeeffadhu. Ati ofii keetii fi nama isii jiraachifachuu danda'u waan ta'eef shamarran waggaa 15 16 17 oliin fuudhan. Atamma waggaa 40 shamarran waggaa 17 16 fuuchuu qabda. Maaliif Dooktar kiyya dhaabu maal na waggaan 16 nan guddisamu. Mata isa siimu jira bara. Maaliif jedhe beektaa karoora kana wanti hin baasee kana siin jedheef atama 40 seentee jirta. Yoo rabbi umurii wajjin sii dheeresse akka abaabilee keenya akaakilee keenya waggaa dheeraa 60-70 waliin jiraatte. Kanti jirtanatti fakkaata. Kana keessaa ba'e askiriima kanaaf hime. Nyaata argatu Mansuur nyaata dhorkitee bara. Waykaa gorsan gorsuu jira barbaadee ijoollee daa'ima boojjira. Gaafa dhaqee Mansuur 70 ga'u isiin reefa 50 geessi. Shamarran immoo 50 geenyaan hin dulloomti waan ta'eef daftee dulloomti shamarran. Shamarran Dooktar kiyya dogoggorteetta. Kana booda waan hin simu kana booda fuula dubartii jaartii fakkaatu arguun iyyuu baay'ee yaaduusti ta'a hin jiru kana booda. Tokkoffaa dubartiin waggaa 40-50 geesse fuulli kun yoo xinnoo rakkina qabaate farankaan jira maal abbaasa lakkaa'ammoo haaraama wantichi. Dhugaa jiraaraam laayivii dhugaatii jechuu jira malee hedduu isaa Turkii dhaqanu sana waan adda addaa sana hin jenne bar. Amma dhugaa dubbachuuf Mansuur
Shamara waggaa 40 diidamootu fidee wal bira siidhaafin kan filattu wani wallaanta yookiin isa 40 sana diidama itti filachuu dandeessa. Akkabaabiin meekaapiin akkaataan itti dibatamu. Wanti hariin ulfaata. Kanaaf Mansuuriin kana amma waggaa 40 seenuuf jira. Shamarran jaalala dhugaa barbaadanu mallaqa otoo hin taane. Mansuuriin kana qabadha. Qabadhaa kunuunfadhaa. Akas warri Mansuur kone follow godha miliyoona seenuuf deema. Atamman qophoofne taanaan mee shamarran naa galchi gastii irratti. Qoradhuuti akhlaaqasii waan akkasiin barbaaddu utuu soban sobin intarvii gooneetiyyuu yoo bultiif taate ta'e 40 gaafa seentutti fuuchuu qabda. Age is number, my brother. I don't care about age. I just need love, true love. Yes. Garri keenya sagalee qofaan wanti isin laallatan hin jiru as bahaati ta'uudhaaf wal ilaalladhaadha shari'aan illee. As nu baa sagalee qofaan Mansuuree maaloo jechuun hin dhagatu. Ila dubartiin laayiviidhaan akka isheen seentu hin godhina maaloo. Wallahi dhugaan sin jedhan godhina akkas. Fuushat arg fedhii yoo qabaatte seentu akka koote bakka kee miti dubartiin. Jarri xinnoo budi dibachuu barbaadu qophii barbaada wanti hundiyyuu rakkisanii namicha fakkeenyi akkuma kana sagalee baay'ee bareedi jedhe gurbaan tokko shi'aan walitti dawwale viidiyoon itti mul'atu jedhula madaamiin na bira jirti qoy arafaan jira otoo hedduu mucaa fikirii qabsiifte sagalee qofaan otuma akkas jiranuu nikaa wal godhate mucuma kana maqaa fikirii sagaleedhaan qabsiifte gaafa nikaa godhatee ka'e dhaqee argu Abdulqaadir kana ballatti jedhe shi'aan waan kolfeenduu hin dhageessite yoo ta'e maali Abdulqaadir Achuma hin beekamtu sadii sii keeran jedhee maaliif akkamitti otuu sirriitti ilaalte miilli si fayyaa qabu nama akkamiiti jettee ilaaleen jala isaanuu waan kana deebisaniif beekta. Kanaaf akkasiin jedhin asirratti mul'achuun rakkoo safuu cabsuu miti ilaalama fakkeenyaaf shaarbuma bareeda si uffattee eenyuun akka taate baruuf bahuu qabdi. Atillee si harkisuu qabdi hubateessi malee. Mansuuree hedduun si jaalladha bannaati dhugumaati nama bultii ta'u yoo siin jette ammaa akkamitti adda baafatta dhiirri sagalee qallisee siin dubbachuu nama akkamii akka ta'e hin ta'u. Kunis jiradha. Garuu Dooktar Kiyya maal ta'a? Bareedinni alhamdulillah kenna rabbiiti. Yeroo baay'ee immoo agartee ta'u ta'e anis jireenya keessan darbe haadha waan ture. Bareedina isheen ala fuutu qabduuf eegee heerumtee booda immoo wanti jiru gaafa ijoollee horattee nama guddaa ta'aa dhuftu inuma jijjiirama bareedinni baay'ee rikwaayimentii miti wanti guddaan maa inni sabriidhaan si wajjin jiraachuu danda'uudha wanti guddaan jireenya kee kana sabriidhaan si kabajdee maatii kee kabajdee ispeeshaalii munu shari'aadhaan bullaa akkuma shari'aa kanaan si ajajamtee atis ajajamtee fi wajjin jiraachuu wanti fakkaate hin jiru. Bareedinni yoo of eeguun dubarri of eeguu hin dandeenye ijoollee lama gaafa godhattu bakka dubartii guddoo taati jaartii taati bakka wanti hunduun babbada. Mansuur dhugaa tokko si gaafadha akka dhiira tokkootti otoo hin sobin amma nuti baay'een keenya shamarran amalaa qabaattu malee bareedinni homaan qabuu jennu amma gaafa dhugaati riyaalitii isa dhugaati laafoon anammaati nama bifa qabaatee sin argine tokko dhungachuuf illee amma jaalala keessatti wal dhungachuu jira waadanuu jira wal gammachiisu utuu itti inni kan keeti. Wubatin noo ilaala amaara. Amma shari'aan illee maal jedha beekaa Mansuur tokkoffaa irratti kan bifa qabdu bareedduu kan mallaqa qabu shari'aan illee akka jira garuu hadiinii kan qabaataniyyuu fasfar bizaatiin jedha. Tokkoffaa diiniidha. Lammataa garuu waan guddeedhaan ilaalu jiraannaan rakkina hin qabu. Batalee warra aragee kana bira immoo rakkina akkanaan jiru miti. Jarri maaleessi jarri. Amma namni bultiidhaa fi naan ta'a jettanii dhibbaan ofitti amantaa qabdan asirra bahaati ilaal qullaa bahaa otoo hin taane mul'ata sirriitti ayyaantanii raati sana siraataan ta'a isin laallachiifne sagaleen keessan dubbiin keessan nama bultii ta'u isin ilaalla akka dubbiitiin madaalaman akkamii tartiibni haasaa keessanii Mansuurii bultiidhaaf ta'a kan jedhu isin laaluu feena as kotta sirrii ta'u uffadhaati nama bultii barbaadu ta'a kotta. Malee zuwwi Maaki
Waa'ee Mansuur. Saabdiin kun fixaa jira. Telefoona kanatti ni jira daqiiqaa tokko ishee. Ayyee. Hai Mansuur deebii bannaatik. Deebii kootu. Akkasitti Mansuur keenyallee amma guyyaa waggaa 40 seenutti fuudha barbaada. Shamarran keenya immoo nama akkamiitu bultii ta'a kan jedhu gaafii keessa jirra. Hanga yoonaatti jirtaa Maakii. Maakii. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jira bertahu isin lagi jira. Jirta bari. Alhamdulillah. Baga jiraate waan ofi. Maakii koo akka lutu. Waan ofii bareeden akkam jirta. Jirra lubbu akkamitti. Allau jira kuno. Jiraadhu. Waa'ee uummanni kun immoo waa'ee bakka waan kana hedduu jaalata wallaahi Oromoo kun bakka amma Abduseen Mansuur amma Maakii maal deebisee haasa'u uummanni xab maaluma garuu qoy Allah ajaa'iba wallaahi. Waa'ee Mansuur jaarsa kiyya duriyaa malakoo. Fatii deebii. Uummanni kun silaan nama waliin taa'ee tajaajilaniifaa nama 10,000 ta'anii waan ilaalan na fakkaata. Ana ajaa'ibdan wallahi akkanatti warreen jaalatina please yaa Oromoo kiyya. Akkam jirtan akka biraa jiran. Maakii jirtaati maaliin baddee xaffash. Jirra Maakii. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maakii waliin akkam jirtu. Jira wallah alhamdulillah. Baga jiraatta. Taa'u usee. Uummanni miyuutii irra maal jechaati. Koota asumaanuu gasti geemii taphadhaa bakka. Mansuuriin eegaaranii. Eega. Umman eegaarrare. Gizeedhaan afiyyee. Fati Mansuur si jalaa deema saba taatuuf siisuuf taatu. Namaan waan dubbisuun dhufee bar wallaahi hirriba maal fakkaatu keessaan ka'e bar. Maakii. Dhufaaf shirjee. Abshiriin dhufaa. Mansuur nan barree bar ana Fatihaadha kottuu sila walii bilbilee turre bar maal ta'e. No si bareera wallaahi si bareera si kolfee bar sagalee kee dhaga'ee. Abduu seenes Maakii. sagalee isaa kanaaf hin jirutan Uummanni maallaqa fudhatuuf dhufee barsaniifi. maallaqa maalii? Mansuur maallaqa qabaa ibsaniif yaa'anii dhufanii. Ajaa'iba akkas taanaan. No ani Maakii naga gaafachuuf dhufe baay'isawee isaatiin dhufne. Abduu seenni miliqeeddaan saniif sagalee isaa dhagas keessa. Koomeen hin bilbilaaf. Maali maallaqa kan kennii wanni wayiiti kan maallaqa firfarsaa deemu. Ara Mansuur kottuu deebii bannaati Fatihaa nanyi nan beektu na irraanfatee matti fakkaata. Ara Mansuur kottuu deebii. Faxara nyaachaa jiru. Abduseen dubartiin hedduu galfattee sodaatee gulufee. Nanika, I miss you. Thank you. How are you? You're fine.
እንዴ ላይቭ ጎሌ ልማት መቀየር አለብኝ። والله لما تبقى سالو منصور قروس منصور جيفت يمكن نكون إذا فتي أنا منتات بالنا قالوا على لندني منه نبأ يا يدورو بالش نبركو والله لسو بيه سنتي مالين كرنت إنجران منصور جتة تبا مكان بيه بقوما قرتي يا نسيبكنا أنا فولو الران كم بيت تصل تعملي كنا فولو no أنا كنجر دورا منصور فود إنجرون تلاقي ماكي أنا قبام سكاو أنا قبام oh my god no ani waan ijoollee meeqaa qabu na fakkaata. Haasawa zimman jedhinaa maakiin wanni dhabeettu. Fuudhee gadi dhiise. Oh okay. Bara gadi dhiise qabare wanti ni jikkoona wanti dhiirtii sagal fuudhee rume hiike yoo jedhallee irraa bareeda beektu. Nurraan bareedne malee. Dubartii sodaata jedhanii maaliif? Hin barsiisna rakkoon qabu Mansuur. Way Mansuur. Qoy mee ittiin bilbilaa messenger qoy. Way gudee aaratti bilbilin. Mansuur bara itti ani dhufnaan hin baay'ee. manii bara ammaa as keessa deddeemu ture bara gisee lama seenee bahee sodaatee na fakkaata. Amma sodaatee yaa dubartii sodaate jedhaaranii. Maal dubartii sodaata maali haay yoona dingil nagar masara shinde. Iyyaalu እኮ ነው ፈቲ አዎ ቆይ ምን አውቃለሁ ዋግሻ sensi sin kama kiarkisi yojrat Mansuur ናግባ ፕሊዝ እንፈልግ እኔ ሰላም ልልህ በጣም ናፍቀኸኛል አይኔ ስር ነው ውል እያልክ የምትውለው የላ ምናምን እንደርገድዮ ከነ መንሱር ይላል ከጅባን ሰይና በዴካ ከማን ሆጀት ኩራ ዱፌ ሃይ ጀዴ የላ come here please ofe kida isuma sifate ani seena obsi gutakka ergen jiraaf na fakkaata qabatu qabatu Mansuur itti dananne laata itti dananne ani keessan wallahi Mansuur please babe wallahi dubbadhaa mana hoo isaa Mansuur dhugaa goottu isaa miti feekiidha mama kun isaa miti kun kan biraati isaa miti okay way Mansuur la nan bilbilaan fayyan baby jette እና ማላ jedhum naafi Arama kirabbi sifa kennu
garwaatuun dhufeen si eebbisee fixuunis gaarii miti. Maal Mansuur yaama. Wallaahi Mansuurin hedduun yaade beektaa bakka itti argadhu wallaahi. Maal nu wayjaree ilarree feesa turte ati. Arafeen jira maaree. Wayne hirribni kun maal ta'aatu natti hafee jiraateefti bannaati qachi. Du'aayi godhaame yaa rabbi fidi jedha barreessaa bee. Gisee akkana qorsii isaa nyaataaf veerii fanii siin bishuu jira. Beerii fanii jettee. Dhugaa keetti. Yaa rabbi fidi yoo jettan maali eebadee jechuudha. Maal taatu baritti dananne maaki beektaa gastii dhufnee takkichaan guunneen sodaate. Inni bakka ofirraa ani wajjinaa soone bakka nama biraan agarsiise hunda keessan gixxam godhee midhaanis sodaatee rifatee bara nyaataa karatti nyaata ofirraa. Takka galchuu qabdaadha. Wayin beekaa duba darzana keessaa filata jeetuman takka wayin beekaan fuuleetuman gasti itti guute mucaan nama Garatoo maa wallaahi warri barreessaa harkan ishee harki koo hacitu bara sin qaaliidha waan akkana mun jallattame alhamdulillah rabbil alamin galata rabbii faga'u. Bo'uu laata bakka amma dhufutti maalin godharee sodaate laata. akkas ta'uu danda'a fatiyee firaa gabbu'a. አዎ ዛሬ አርሴናል ጨዋታ አለ። Guys, my family, sorry. Gadi sin facaasu xiyyaaf dhiifama. Mi'a tanaffasuu anu. Maakiin ni jirti, Abdusseen ni jira. Haniin ani haasa'uu hin danda'a, isaan haasa'uu hin danda'an. Warra haasa'uu hin dandeenye keessaa isaan afran haasa'uu hin danda'anii warra jiran daqiiqaa 3tu hafeef. 28 waliin eegalee waan ta'eef 29 daqiiqaa 4tu hafeef. Daqiiqaa 4tu hafeef push godhaaf hunda isaaniitiif. Zeeroo irra jiran yetim yaaltanaddaa makiinaa 00 jaan dhageessanii 0 irra jiran. Isaam sheer godhee jira eenyuuf akka sheer godhee I don't know. Ready kosen akka nama fira qabu wuxuut injeeniti. Qabaatee tumbeetu aslan. Maaltu sama? Ana duqeetaa, ana mush duqeetaa. Tizii kasi jana ati shubbuti diidi bitat. Isa male. Okay. Hundi keessanuu duwwarra jirtan ani immoo hin jaalladhu duwwarra namni mana kana keessatti. Ice cream tokko argadde biraan. Na dhageeffadha namni mooyamee namni mana kana keessatti duwwaadhaan bee salphina guddaa fira dhabuu waan ta'eef 500 kafaltanii buutan. Akkanumatti bu'uun immoo hin danda'amu. Na dhagaa jirtanimi guys afaan Ingiliffaatiin maal ture? Hayyee dabree bakka irraanfadhe. Hundee keessanuu duwwarra jirtan. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun daqiiqaa 3 tafa. No daqiiqaa 2 tafa malee maal 3? Daqiiqaa 2 isinaafa. Ilaa ammarra 0 jirtan duwwaa jirtan. Saaraan 100 harkattee jirti. Saaraan 200 harkattee jirti. Oh my god, Saaraan 300 harkattee jirti.
innaan illaahi dhibba afur harkattee jirti. Innaan illaahi dhibba shan harkattee jirti bu'uun dandeessu jechuu. Bakka warri kaan duwwarra jirtan Allahumma arhamu. Duwwarra jirtani fira yoo qabaatan sheer godhadhaa yookiin immoo dhibba shan qopheessaa. Somaliland kan keessa jirame. Where my Somaliland? Abduse. Ifaan dhibba shan harkatee jira. Ifaanis hafee jira. Somaliland eessa jira? Saaraan kuma takka qabdee haftee jirti. Saaraan sinnaxxee zabbaxxee haftee. Oh my goodness. Reediin duwwarra jira. Daqiiqaan dhumatee jira. Daqiiqaan dhumatee jira. Salphattan. Oh, Abduseen hafee jira. Innaan illaahi ara hundi isaaniitu hafanii jiranii. Nabil Karawatta obala suufuu isinaan bisee jira salphina keessa. Oh my goodness. Oh my God. Thank you very much. Eenyuna kennee maki. Nabil si kan lakkaa of hin deemu. Limpa dubaati sagalee leenzibar. Naba yaa naba. Fira qabaachuu koo edaa argitee mi kuma 140 meeqaan akkan gabbu. Somalilanditti lama. Sorry. Sadi. Nagagawin. Abduu semiyyeetti kana biratti jalatti hafuu barbaada. Ani dhaqqaba. Bakka keessan nagaa inji. Bakka keessan nagaa. Bashan qaba. Niniyyini bakka keessan nagaa. Abduu Seefi ani dhaqqaba. Sadi. Afur. Abduu Seefi ani dhaqqaba. Shan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jaha. Ara akkanuma yaamtani bikka biratti. Jaha. Buusi firan qabane boo buusi. Torba. Saddeet. Wayii Mansuur amma hayi jetta eegareefu dubartiin mana kana Abduu seera buusi maakii akka faran qabu. Carrishi. Sagal jedhi saddee jette. Abduu baabbisu makara godhatudha. Komantii Mansuur dubbisee diba. Sagal takka. Sagal lama. Sagal sadii. Kudhan. Abduse maalish. Garuu Abduse okay taraa Abduse amma taphachiisi haniin isaa teessus taraa kana taphachiisi amma. Buusi jaa zamadello. Gargaarsa ollaa irraa godhameef hin as ga'e amma. Emotional damage na rukutamaa jira. Dhagaa jirtu kunoo akkanatti arrafama. Doktora keessanii egaa akka gootan godhaati. Kunoo akkuma 200 endamma seenee 2,000 argatee na arrabsuu jira. Dhugaa dubbachuuf doktorri keessan nabiyyi bagazaa garuu akkabarin jechuudha sun dhugaa natti fakkaachaa jira. Doktorri guddaa uun asirra taa'ee gaafa ijoolleen nuti harka qabne as fiffinne akkana kuma meeqaan asirra teessu gaddaa'onni nama cabsu qaba jalqabsiisee jira jechuudha. 35 hanga 40tti deemna. Faddeessuu dandeettan beekamu dhumarra. Cal jedhe cufattee teessaa rakkoon qabu. Yoon aangoo qabadhe bakka makkii sanatti nachi baanamne puushnaa godhu yoo jiraate. Bara doktorri kabaja dhabee ijoolleen baay'een dhuftee nu bira darbitee kun akkuma meeqarra teessu irra jirra nu qaqqaba. Waan qabde nu puushu godha. Hannis qaqqaba. Nabiiloo qofittiitu gargaarsa ollaa godhe hunda keenyaafuu namni tokko firan qabu dhugaa Abdii Muktaar neekstiin seentaa qophaayi. Reedii tokkittiitu fayyisootu kenneefi sana qofittiidha. Doktor Abdii Galatoomii gargaarsa Nabiil nuu godheen asirratti hafuu keenyaaf gammanneerra dhugaa dubbachuuf. Firri reediitis yeroo tokkitti waa facaaseetuma biliqee deemeera kana booda reediinis firan qabu. Firri reediin qabu tokko hin jiru dhugaa walitti muun firooman kutu waan ta'eef
reedii atis firri kee deemeera. Haniin silaayyuu kan jetteetuma lakkoofsa guutuuf seente malee firan qabdu. Abdii Oromoo galatoomi. Reediidha. Dhumni olaanaa gadi aanaadha. Okay. Daddabii ayyaamira namni taa'ee eeggatu jira bara nama Maaf kan qabanu bar lakkoofsuma guutuuf seenan ifaanis kunoo lakkoofsa saaraanis lakkoofsuma namuma shan jedhamu guutummaa asirra ba'an malee namni fira qabu tokko. Saaraan nama ni qabdi dhis. Mana kana Meerri hanga yoona daqiiqaan deeme meerri namnumti tokko yoona biil gargaarsa godheef malee dhaggeeffadhu. Yoona biil gargaarsa godheen ala kan biraa hin jiru tokko naamani nama kana kajala. Reediinis akkuma sana. Doktor Leenca sirra oofaa abshir galatoome goota koo. Leenca takka hidhi gadhiise viidiyoo waraabadhaayyee. Warri asirra jirtan reediin zeeroo. Ifaan saaraanis zeeroo. Hundi isaanii zeeroodha. Gadi buusii nama biraa galchi yoo akka carraa namni fira qabu jiraate jechuudha. Reediin zeeroodhaan ala asirraa bu'u. Reedii yoo inni tapha kana irratti 1,000 yookiin 2,000 argate dhugaa rabbii harkaan rukutaafan fira qabaateetuma 2,000 argannaan. Qurxummuma tokko argannaan. Ani dabar Leencaan siidaa Biraaziiliin. Dhiiga makiinaan diimtuun ababaa taatee deeman na biratti. Amma warra sirra taa'artan hundi keessan gadi bu'aatii rafa. Manni kun mana firaashii afatanii otuu firan qabaatiin dhufanii rafanuu miti waan ta'eef nama yeellaasisaa dhugaa dubbachuu fi fira dhabuun. Ni lakkaa'uuf deema 38 geenyerra daqiiqaa 2 taftee sheer godhadhaa yoo fira qabaattan. Dambal mootii gaaraa kun eenyuun isheen maqaa qayyartee dhuftee dambal kan jettu kun nama biraa wayitii. Amma reediin amma na qabaa na gadhiisaa jedhu kunoo qabnee gadhiifne jechuudha firoonni isaas miliqanii. Haniin silaa gargaarsuma ollaatiin tirattee asirratti hafte malee firan qabdu. Saaraanis akkuma sana gargaarsa nabiiloo keenyaatiin asirratti hafte. Ifaanis akkasi. Namni biraa namni fira tokko bakkeedhaa qabu hin jiru jechuudha. 39 wajjin taa'aa jira deegaa tokko tafa. Hunda isaanii gadi yaafteetiyyuu Doktor Abdii thank you very much goota koo Allahu akbar. Akkana laal ijoolleen akkana. Afaan kee walitti qabi. Afaan kee walitti qabi. Hireen qabu ollaan qabu. Takka dogongortee kan dubban. This is Ayiso, King Ibalan. Thank you so much. Amne to buudhaaf daqiiqaa tokko tafee nuti bar. Maaki. Abduu Rabuus Dawara Koba. Ennoo firan qabu. Okay, daqiiqaa takka isinaaf. Zeeroo irra jirtan hundi keessan gabbuu deemtan salphinaan. Sheer godhadhaa salphina kana keessaa baha. Yaa Rabbi salphina kana na oolchi gooftaa ko. Yaa Rabbi salphina. Reediin amma kuma 5 argateettanii garuu 5,000 otoo akka edaa gammeena jiraate abaaboodha isa biratti. Ay gammee suu maalee laandii kiyya maal abbaa kooti sii godha. Yenee mangisti. Amma gurbaan 5,000 argatte jechuun maal jechuudha kun ikkoo gadda onnee nama cabsu keessaa waan guddaa dabar. Okay, lakkaa'e amma liin lakkaa'ama. Lakkaa'e bakka hanga 10 lakkaa'e. Hundi keessan gabbuu deemtan. Reedii qofa kan harkate 5,000. Maaltu maal ta'e? Reediin bilbila harkaa buttee fi natti fakkaata hattuuni du'aa godhaa fi kunoo baay'ee rifachi inti jedhee asumaan cala'u jedhee waan bilbilli harkaa butame fakkaata dhugaa dubbachuudhaa fi. Baakisuudhaan achi onna deebisi boota kiyyatti. Boota kiyyatti onna deebisi. Boota namaa qabatuuf bilbila harkaa hatanii mana hin ilaalle. Hoteela nu jiru laal. 4, 5, 6, 7. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. 7, 8. 8 ifaa fi saaraa okay 8 9 Itti bakka saaraa fi ifraa malee namni takka fedhan qabu buusa kanatti asiisa. Buusa. 9 Sadii.
sagal sadi. Sagal sadi. Inshallah deettee ganama barii agasitti dhiitutti yoo deette Dr. Abduzeen hin argatu lillitan. Okay. Gargaarsa dhabiiliin as ga'e dura. Ani sorry Habibti Abduseni amma taraa tana sidiisna maaliif ni tettanii taphachiista waan ta'eef garuu sin buustaraas daffarratti qophaa'e wallahi fira yaamadu ni gabbuuta. Callistee maqaa kiyyoo dhokaasuu baaddeera sii wayya kabajaan teenna. Amma Abdii Muktaar Mansur namoota fira qaban gurguddaa dhufe leencifaa dhufuu danda'amu mana kana. Hunda Abdii Muktaar push. Abduu Sebus, this is no fair. Bus Abduu sana tafsisa. Bus, diftar ki ajaje jira mirga guutuu qabu. Awurji. Abduu Somaliland kan yaamad boqotu. Okay, na bus bakka boya. Kana yoon keebale. Hindeemin. Dirqam. Egaa duwwaa qabatee as keessa zannatee ta'a. Mansuur ilaal Mansuur ni jira. Ifaan ni jira hundi isaaniitu qotu bootaa keessatti deebi'ati. Hundi isaaniitu namni bikkatanii dhufu nama aangoo qabu qofa. Ammaaf hundi isaanii duwwarra jiran. Duwwaadha. Deeqaa qabeetiin jira. Duwwaan jedhin reedii fa'aa duwwaa ittiin dubbateef ni salphatta. Zero irra jiran. Zero. Irra jiran. Buusi, ani yoo inni hin buune koo inni hin argadhu buusi. Buusi. Abdii Muktaar 500 deemaa jira. Daqiiqaa 4tu isinaaf. Muhit godhi narkan ni adabamta muhit godhi. Buusi. Daqiiqaa. Saba tokko eeggatu taa'ee. Shuk buusi narra. Buusi turtinni. Fayyisoo kiyya mangisti. Aangoon kan reediiti. Everything guys. Isma'u. Muhit godha. Hundi isaanuu 0 irra jiran. Abdiin 500 harkatee jira. Mansuureenis duwwarra jira. Saaraan duwwarra jirti. Abduseen. Mootummaa irraa nu dhufa. Faa jennee ispoonsara guutuun nu ta'ameera. Hundi isaaniitu 0 irra jiran. Abdusee sagalee banan duti taphachiisa.